هيا شمارك فوني هرتوتا ولا بوتو بجري جرتو سربة مثلا فيري سربة كثير مرتوتي كثير مرتو اللي ساك بجمع في جالة ما أرومون قبضودا واللي سا جبا واللي سا أرومو في تشا واحد تهيدا ريبمي درارمي هيدامس قدرا هدورجي بواجهي هدوكيس واللي سا دربيدا سرباني دينا كان قديسي سبب بريدا دا إرجع الدورة كبا كرالامان منوي رتك آتوري تو كراي دلوتين تو كمو kutaa Oromiyaa keessaa kutaa Baalee keessaa gatti ka jedhudha. Gara kutaatiin dhiifama gaafatee jira. Nan sirreessaa waan isin jettan fudhadhe jedhee jira. Namni beekan namni barate nama rakkisu kadii baratu hedduu galatoomi si jaalannaa jechuun ni barbaada. Sanitti aansee wanni yaadni har'a qabadee dhufe akka yaada kootti jechuudha. Falli Oromoo maalidha? Oromoof maaltu furmaata waan jedhudha. Akka nama tokkootti akka yaadutti Oromoon fala tokko qofa qaba. Oromoon fala tokko malee waan biraan qabu falli tokko sunis qawwee fi qawweedha. Qawween alatti falli Oromoo hin jiru yaada jedhu qaba. Yaada kiyya kana irratti na dhaggeeffatte yoo yaadni kiyya kun sii ta'e akkasuma fudhatta yoo siin taane immoo yaada biraa yoo qabatte wal jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akka kootti Oromoof qawwee malee falli biraan ta'u jedha. Maaliif bara hedduu booyaa turre takkaa Oromoo anaga uumamee of arge kanatti Oromoo booyu malee Oromoo boojisuu arge. Haga boojisuu eegaltutti haga karasaasa sidhee rasaasan dhawuu eegaltutti haga ibiddasitti qabee ibiddatti qabuu eegaltutti haga kasi waraanuu eegaltutti bilisummaan hin jiru jechuudha. Bilisummaan boo'ichaan argamtu hin jirtu abadan. Fakkeenyaaf uummata Walloo irraa fudhadha. Walloo uummata goota uummata jabaa akka Oromootti nu qabnu Walloodha. Amma dheengaddaa akkamitti akka kabachiisan wanni akkasitti akka isaan of kabachiisaniif isaan gargaaree maalidha? Qawweedha. Ofiillee haa wareegamanii malee ofuma wareegamanii jarri hin ta'in ofiillees wareegamanii jaras wareeganii jechuudha. Sitti bobeessaa itti bobeessita. Reeffa jaraala warratti tulta keetilles tuure Muhammad rakkoon qabu ajjeeftee du'uun waan tokko garuu osoo kutaa biraa ta'e hagam dheengadda Walloo mudate kana osoo kutaa biraa taate hagam akka namni miidhamu hagam akka namni du'u ofumaa keessanii yaada. Namuma tokkochatu milishaa dhiitee kufatu nama shan ija ajjeesee biraa deema jechuudha. Maaliif Muhammad rakkaan qabdu kaa garuu Walloon ammoo tokko yoo du'e jarrilee tokko ajjeeste yookaan tokko yoo du'e lama ajjeeste jechuudha. Maaliif namni hundiyyuu ibidda harkaa qaba ibidda walitti bobeessa jechuudha. Kanaaf falli Oromoon boo'icha keessa bahuu ka danda'uun arralee taanan borullee taanan wanni Oromoon ibidda gabrummaa kana keessa bahuu ni danda'uun wanni Oromoon boo'icha jalaa bahuu ni danda'uun wanni Oromoon gabrummaa harkoota gabrummaa kana ofirraa lafa kaa'uu danda'uun qawwee malee hin jiru amantes amanuu baatas jechuudha. Yeroo karaa nagaatiin mootummaa kuffisuun danda'amutti kuffisnee jirra. Mootummaa wayyaanee yeroo nama tarsiimuun numa sakuu qabnu yeroo nama mala beeku qabnu yeroo ammootu nama keessallee jaruma keessallee nu gargaaru qabnu namni hedduu wareegamus ofirraa kuffifnee jira. Amma ammoo yeroon sun hin jiru. Mootummaan gowwaadha waliin arguu jira. Namni hiriira baajattee gadi bahuu hin dandeessu. Hiriira baajattee gadi baana mataa keessa dhahee lafaan si dha'uudha. Si ajjeessuudha walumaan argaa jirra jechuudha. Haala kana keessatti qabsoon karaa nagaa eessa jira reemi? Haala yoo ati gadi baatee karaa cufeette, yoo ati gadi baatee hiriira nagaa gaggeessette, yoo ati gadi baatee sagalee hidhamtoota taa'ette si ajjeesan keessatti eessatti karaa nagaatiin yookaan mootuu siistama biraatiin mootummaa kana ofirraa kuffisuu dandeetta. Falli jiru qawwee hidhattee itti bobeessuu qofa jechuudha. Hooggantoonni Oromootii fi yeroo nama hayyoonni warri miidiyaa qaban yoo dhagahan taate yookaan waan namni jiru dhagahan yookaan ofiillee yoo yaatan taate walii gadi mataa tokko garana tokko kaaba tokko kibba tokko bahaadhiyatti deemuu dhiisanii walitti gurmaanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun dirqama jechuudha. Waraana kana bira dhaabatanii siistama danda'ame mala danda'ame walitti guuranii waraana kana jabeessuu malee falli biraa hin jiru. Akka duraan san kararratti bahee karaa dhakaa kararratti guura akka duraan san kararratti bahee daawun jedha hin jiru. Si ajjeesa akka akkam goota. Barnama qawwee harkaan qabne tokko milishaa dhiitee kufatu milishaa barsi dhiitee kufutu si bira dhaabatee si ajjeesuu danda'a. Osoo qawwee harkaa qabaatte hoo wanni si godhuu danda'u hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf karaa hiriira qabsoo karaa cufanii akka geejjibni hin deemne godhuun diinagdee mootummaa kuffisuu jedhan san tagalmaan gahuu danda'u osoo qawwee qabaatte. Osoo fakkeenyaaf Baale keessa namni kun tokko qawwee qabu jiraate Arsii Harargee Iluu Abbaa Borjimin walumaa galatti Oromiyaa guutuu keessa osoo namni kun tokko jiraate qabsoo karaa cufaa sanii tagalmaan gahuu danda'u jira. Maaliif qawwee qabaatte yoo karaa cufte sodaattu kan baqattu jechuudha. Sitti dhufee sitti tokkos dhadhootee lafaan dhoote yookaan dhahee lafaan si dhaagasu. Garuu immoo harkaan qabaanne karaa gullarratti yoo baate milishama tokkotu qawwee takkattii qabatee dhufee nama dhibbaan ari'a jechuudha. Kanaaf waan kanarratti hayyoonni yaadanii itti mari'attanii qawwee
jabeessuu barbaada. Uummata keenya hidhachiisuu warri biyya alaa jirtan siistama mallaqa walitti guuranii yoo dhugumaan bilisummaan barbaadamu taate yoo namoonni argii akkasii miidiyaa irratti bahee haasa'uu kan hin taane taate yoo dhugumaan bilisummaan kan barbaachisu ta'e yoo dhugumaan kan bilisummaa barbaadan ta'e walitti dabalamanii wal mari'atanii qeerroo biyya keessaa hidhachiisu. Qeerroo biyya keessaa hin hidhachiiftu taanan hagamma dheengadda walloon ofirraa qabde kan namni ofirraa qabee danda'u hin jiru. Walloon dheengadda waan kalee fi dheengadda waan qawwee qabdu ofirraa qabde osoo gara keenya kana akka ta'u tahe kutaa biraa Jimmaan Arsii Baalee fi Harargee kanneen keessa akka ta'u tahe namni akkamitti akka dhumu. Milishaa Amaaraa tana kutaa Oromiyaalee birootti gadi bobbaasuu waa hin oolle. Kan ammoo Abiyyi afaan isaatiin dubbateera. Milishaa Liyyuu Haayilii Amaaraa Tigraayitti bobbaasnee jirra, kutaa Oromiyaa biraatti illee bobbaasuu dandeenya, waraana kennaa jedhee jira. Kanaaf akka dheengadda walloo sanitti garnatti gadi bobbaasan taanaan kutaalee Oromoo biraatti hagam akka namni dhumuu danda'u tilmaamuun nama hin rakkisu jechuudha. Kanaaf wanni Oromoon bilisoomuu ni danda'u, wanni Oromoon boo'icha jalaa bahuu ni danda'u qawwee malee hin jiru. Abiyyi ammoo osoo Oromoon dhumte jaalattee jibbittee fudhattee dhiifte Abiyyi osoo Oromoon guutuun dhumtee Amaarri jiraatee barbaada. Abiyyi Oromoon haga barbaadee dhumte rifatu. Dheengadda fakkeenya ijoollee Yamanii fudhadhaa. Asitti walloo nama 9 moomeeqa akkanatti wal waraana sarara du'e dhiisi rakkoo hin qabu. Ka qabatamaan argame qofayyuu ka dhahamee hospitaalatti lama dhahamee miidhamee hospitaalatti yaalamuu deemu gadi fuudhanii nama 9 bakka tokkotti ajjeesan. Kanaaf rifan. Kana dhiisee maal jedhaa? Liyyuu Haayilii Amaaraa maqaa hin balleessinaa jedha. Kana jechuun akka namaatti ilaalaa hin jiru. Uummata akkasitti bakka tokkotti do'isan. Jalqaba lolli wanni ka'eef masgiida tokkotti sheeka tokko ajjeesan. Kuyyi akka hin jenne. Nama 9 bakka tokkotti ajjeesuu akka hin jenne. Inumayyuu san bira taree kan akka waan namni do'etti hin lakkaa'u Liyyuu Haayilii Amaaraa maqaa hin balleessinaa jedha. Kanaafuu Oromoo yoo beekkate waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkachuu kiyya badhaadha. Yoo beekkate Oromoon ammaan beekkachuu qaba. Balaa hamaatu Oromootti deemaa jira. Balaa hamaa kana jalaa bahuuf ammoo boo'icha osoo hin taane akkanumatti taa'anii utuma namni nama ajjeesee batee qeesiin kennan booya, sheenii kennan booya, beekan hin booya, qeerroon hin booya, qarreen hin booya. Haga yoomii boodde. Boo'insaan ammoo abadan inuma dhumuu malee boo'insaawwan namarraa siiquu hin jiru. Yoo ka dhageettan taate, yoo ka dhugumaan bilisummaa barbaadan taate warri biyya alaa jirtan warra biyya keessaa hidhachiisu. Kanaan alatti miidiyaarra baheen argaa garanna godhaa karaa cufaa akkas godhaa Abiyyi akkas ta'e unkutaa'ee maalii ta'e unkutaa'een asirra teettee unkutaa'ee jettu unkuteessitu. Unkuteessuu kan dandeettu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabattee yoo gargaartedha malee saniin achitti akkanumatti dhaabannee akkuma miidiyaa marraa haasaa oluu kanatti bilisummaaleen hin jirtu du'uuleen irraa nafuu inumayyuu kana caala du'a ajaa'ibaatu nutti dhufeeta. Wanni wal irratti dheengadda yaalame duguuggaa sanyii Oromoo Minilik gaafa jalqaba cabsu achirraa eegale. Amma achirraa eegalanii walloo cabsanii gadi dhufuu barbaadan. Harmaa fi harka muraa duraa isaanitti deebisuu barbaadan. Kan san caala immoo uummanni san caala garaa jabaata arguu dandeetta. Namni nama miskiina mana yaalaa deemu gadi fuudhee ajjeesu. Ijoollee dheengadda amma kalee Suudanee irraa galte nama 9 moomeeqaa bakka takkatti ajjeesan jedhan. Kanaa ol duguuggaa sanyii hin jiru. Yoom akka of arginu yoom akka waan deemaa jiru kana hubannee sistema isin baaftan hin beeknu malee hayyoonni Oromoo balaa hamaatu nutti deemaa jira. Yoo ka dhageettan taate waboo bira dhaabadhaa, waboo gargaaraa, ijoollee biyya keessaa taafte sababoota dabalaa hidhachiifnu. Lakkin hidhachiifnu kana hin goonuu jettan taanan ammoo boo'insi keenya boo'insa bara mara iyyuun keenya iyyuudha. Hayyoonni keenya leema hidhaatti hafuura. Boo'insa amma boonnu kanaan hayyoonni Oromoo leema hidhaatti baasuu hin dandeenyu, bilisummaallee argachuu hin dandeenyu, biyyi teenya illee walaboomuu hin dandeettu, dhumuu illee hambisuu hin dandeenyu. Dubartiin gudeedamuu, dhiirri tumamuu amma dheengadda wallotti nama tokko ajjeesanii harkaa fi qaama saalaa irraa muran jedha. Harkaa fi harma muraaleen irraa fagoo hin jirtu. Biyya alaa jirtan malee maatiin keessan hundi isaa biyya keessa jira. Maatii keessan du'a jalaa baraaruu yoo barbaadan, Oromiyaan akka bilisoomtu yoo barbaadan, amma leera deebi'ee waan hin jedhu hidhannu. Qawween alatti furmaanni hin jiru. Karaa nagaatiin mootummaa buusaa filannoon mootummaa gabroonfataa ofirraa buufnan hin jiru. Filannoon takka Itoophiyaa keessatti iyyuu filatamee hin beeku. Walumaanuu beekna jechuudha. Kanaaf filannoon hin jirtu, hiriira bahee mootummaa kuffisaan hin jirtu, karaa nagaati wanni jedhamu hin jiru, qawween ala falli hin jiru, uummata hidhachiisaa isiniin jechuudha barbaada. Haganuma yoo dhageettan taate dubbii tanatti yaada akkasitti gara hidhannootti deemuudhaaf feesisaa woboo bira dhaabadhaa. Bilisummaan karaa wobootiin alatti hin jirtu isiniin jechuudha barbaada. Assalaam.